Toleegaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii bareentuu miidiyaa neetworkii jirtu nagaa fi salaamtaan kiyya kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtan maratti lagaa fi gaarreen qaxxaamure isin haadha qabuun dhaamsa obbolummaa kootiiti. Aja'uuma dhaarraan tana kun akkuma beekamu godina Walloodhaa ilmaan Oromoo irratti duguggaa sanyii guyyaa afur immoo shanan saala lakkoofsisaa jiraachuu walumaan dhagayaati jira. Hojiis duguggaa sanyii godina Walloo irratti hojjetamaa jiru kan argaa jirru kun sirna mootummaa federaalaatiin kan lallabame ta'uun isaa mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Dengedda guyyaa paarlaamaa gubbaatti akka gabbahee dubbate Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraa mootummaadha gargaaraa jira, ajaja keenya fudhachaa jira. Bakka barbaannettis erguu dandeenya, yoo barbaanne jijjigatti illee erguu dandeenya jedhee akkuma mootummaan Dr. Abiy Ahmed shakkii tokko malee miidiyaa biyyattii guddaa gubbatti dubbate walumaan agarreeti jira. Haa ta'u malee godinni Walloodhaa ilmaan Oromoodhaa kun jaarraa tokkoo ol ilmaan nafxanyaatiin koloneeffatamuudhaaf bitamuudhaaf akka halkanii guyyaa irratti hojjetamaa ture walumaan kan quba qabnu ta'uun keenya shakkii tokko hin qabu. Haa ta'u malee har'aan tanaas warreetti gartee warra hojii abbaa isaanii san deebisuu warri barbaadan warreetti maqaa Minilik Jeneraal Birgaadir Minilik jechuudhaan maqaa itti moggaasanii gara godina Wallootti erganii uummata Walloo sana akka dhabamsiisaniif tarkaanfii akkasii gaggeessaa akka turan ilmaan Oromoo godina Walloo keessa jiraatan sodaa uummata tokkoo kan qabaanne, sodaa waan tokkoo kan qabaanne hanga danda'ametti likkii hanga warra isaanii dhufe likkii ofirraa galchaa akka jiranillee maddi keenya garasiinii addeessa. Haa ta'u malee gartee milishaan naannoo Amaaraatii fi Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraa gaafa isaan karaa lola kanaaf deemaa jiranitti uummanni gartee jala deemee daabboodhaa fi xiyyiitiidhaan jala deemaa akka jiran maddi keenya garasiinii addeessa. Haa ta'u malee warri ilmaan Oromoodhaa godina Walloo keessa jiran kun gartee dandeettii qabaniin ogummaa qabaniin uummata kana dura ofirraa dhaabbachaa akka jiran ni beekama. Haa ta'u malee ammaan tana akka himamaa jirutti rasaasni isaan jalaa dhumachaa akka jiru beekamaadha. Rasaasni isaan jalaa dhumee ilmaan Oromoo miiliyoona 50 maqaadhaaf isaabbannu kun never jiraachuu hin qabu. Maaliif jennaan yoo arraan tana miiliyoona 50 afaaniin dubbannu kana mirkaneessuuf dhaabannee ilmaan Oromoo godina Walloo keessatti duguggaan sanyii isaanirra gaggeeffamuudhaaf lolli irratti baname kun yoo dura dhaabbannee ilmaan Oromoo alaa fi keessa jirru waan qabnuun gargaarree akkuma argaa jirtan sooshaal miidiyaa gubbatti haala kamiin akka gartee ilmaan Oromoo godina Walloo kana keessatti gartee mootummaa sirna nafxanyaatiin ilmaan kana tanuma gartee bara Atsee Minilik bara Teediroos sunitti isaan deebisuudhaaf akka gartee eenyummaa isaanii yoo barbaachisaa ta'e yoo jiraachuu kan barbaaddan ta'e eenyummaa Amaarummaa himadhaa, afaan Amaaraa dubbadhaa. Eenyummaan keessan aadaa keessanii fi waa hunda keessan hattaa unkaan hanqa kaalcharaarii keessanillee kaalcharaarii Amaaraatti jijjiiraa ja'an takkatti akka geeffame walumaan dhagayaati jirra. Haa ta'u malee uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan gargaarsa uummata Walloo kana cinaa akka dhaabbattan dhaamsa keenya asumaan dabarsuu barbaanna. Hayyoonni Oromoodhaa warri alaa fi keessa jiran akka dubbachaa jiranitti uummanni Oromoodhaa gartee godinni 10 kan jiran kun amma gartee godina Walloodhaa kana mootummaa kana dura ofirraa dhaabbachuu hin danda'ani. Maaliif jennaan uummanni Walloodhaa jechuun uummata yoo meeshaa waraanaatiinis ta'e xiqqaattullee of harkaa qabu ta'uun isaanii ni yaadatama. Amma garuu godina 11 Oromiyaa keessaa warreettan akka uummata Walloodhaa meeshaa waraanaatiin illee of ijaaranii jiran hin jiru beekamaadha. Kana namni haalu hin jiru. Kanaaf arraan tan uummanni Oromoo ummata kana cinaa dhaabbatee ummata keenya ka Walloodhaa dhiiga keenya kana cinaa dhaabbatee duguggaa sanyii isaan irratti deemaa jiru kana no ta'uu hin qabu jedhee yoo dura hin dhaabbanne boru ammoo manatti kilaasii ta'e dhufee seulaa sidhadhee gochi akkanaa kun sirratti gaggeeffamuuf akka deemu shakkii tokko illee hin qabu. Akkuma jedha hayyoonni Oromoodhaa alaa fi keessaa dubbachaa jiranitti ilmaan Oromoo ummata Oromoo Walloo kana bira dhaabbachuu dantaa mataa isaaniiti jechuudhaan dubbachaati jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan ilmaan Oromoo godina Walloo keessatti duguggaan sanyii isaa irratti banamuudhaaf halkanii guyyaa gartee meeshaa waraanaa garaagaraatiin haala ammayyaawaa ta'een itti gargaaramanii mootummaan federaalaatti ergaa jiru kana cinaa kana osoo ija ta'een argaa jirtanii uummata Walloo kana gargaaruun dirqama Oromummaa keessan bahachuudha jedhanii hayyoonni Oromoo alaa fi keessa dubbachaati jiru. Kanaaf akka nama tokkootti akka
ollaa keetitti nama keetitti nama beektu aktiivistii taate warri alaa fi keessa jirtan hundinuu uummata Oromoo Walloo cinaa akka dhaabbatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Warri YouTube chaanala kiyyaa faaraa taatan subscribe godhaa. Odeeffannoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii ilmaan Oromoo isiniin jaa.